Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota chaayinaal Fuwaad Showuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi kiyyaa bakka jirtan maratti isin bira haa ga'u jecha har'a immoo barumsa guyyaa lammaffaa yookiin paartii 2 isiniif qabadhee dhufeen jira. Baganaa jiraattanii anillee nin jira jecha egaa akkuma beekamu barumsi kiyya har'aa kaniin qabadhee dhufee boodatti waan waliin ilaallu ta'a. Gamanumaan YouTube keenya subscribe godhachuu hin dagatinaa jechuun barbaada. YouTube keessa seentanii maqaa qofa barreessitanii barumsa adda addaa irraa argachuu dandeessu jechuudha. Egaa akkuma asitti argitanuu Fuwaad Showuu jettanii barreeffachuudhaan akka isinii fi yeroo hunda waa tokko isin hin baane jechuudha. Viidiyoo guutuusaa daawwachuu yoo feetan akkanatti barreessitanii erga YouTube kiyya argattanii booda viidiyoo guutuusaa argachuu yoo feetan bakka profaayilii kana gadi tuqnaa jechuudha. San booda eegii akkana tuqnee san booda viidiyoo ishee tuqnaa jechuudha. Viidiyoo guutuusaa argachuuf jechuudha. Viidiyoolee adda addaa hunda isaa jechuudha. Barumsa adda addaa illee baay'ee ni qaba. Kun amma fakkeenyaaf kaleessa kan hin barsiisaa ture waan hunda keessan baruu qabdan kan jedhu kana kanas otoo ilaaltanii baay'ee gaariidha. Waan miidiyaa irratti nama fayyadudha. Egaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Yoo subscribe gootan wanti haaraan nuti gadhiifnu isin bira gahuu danda'a jechuudha. Egaa amma gara barumsaatti seennaa. Barumsa kuni barumsa hundi namaa baruu qabudha. Namni baay'een yeroo baay'ee Facebook ni ilaala. Facebook ijoollee baay'een hin daawwadha. Maalif laayikii dhabne, maalif koomentii hin qabne kan jedhu kan dubbattanus ni jiru. Baay'inaan garuu poostiin keessan nama bira gahuu hin danda'u. Rakkoon jechuudha. Rakkoon laayikii dhabdaniif maayinni yoo jettan Facebookni keessan seera guuttachuu qaba. Seera isaa guutuu barbaada. Facebookni keessan publikiira kaa'amee waa baay'ee seera baay'ee qaba jechuudha. Malee yoo seera isaa hin guutne laayikii sheerii isiniif godhamuu hin danda'u gonkuma. Laayikii nama 40-30 irra darbuu hin danda'u jechuudha. Nama aadii keessan jala jiru qofatu isin argachuu danda'a jechuudha. Namni ala jiru isin argachuu hin danda'u Facebook keessan irratti. Amma fakkeenyaaf mee kan ijoollee tokko kan hin daawwadhe isin agarsiisa. Rakkoon isaa inni warra jedhaniif. Mee fakkeenyaaf ani kana Facebook irraan buusee hamma jechuudha. Amma fakkeenyaaf mee haa ilaallu Facebook kana. Facebook mucayyoo kana mee haa ilaallu amma. Hundi keessan ilaaluu wanti qabdanu wanti isin baruu qabdanu jechuudha dirqama. Amma fakkeenyaaf Facebookni kan abbaa kanaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan wasitti jechuudha. Nama kan fakkaattu jechuudha. Suuraa namaa kan fakkaattu nama lama mul'ata jechuudha. Bakka kanatti keessanis akkuma sana ta'uu ni danda'a warri hin bareeffatin jechuudha. Bakka kanatti jechuudha. Bakka isin agarsiisaa jiru kanatti kun wasitti jechuudha. Egaa kan ammoo saniifiyyuu koomentiin keessan laayikiin keessan kanaaf xiqqaata jechuudha. Nama bira gahuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Dabalatamee ammas ilaalla. Ammas kan gurbaa kana adii kiyya jala jira. Awwal jimmaa jedha kana. Mee kan saasa ilaallu. Kan saas kun akkuma sana jechuudha. Bakka isin ilaalaa jirtan sanatti keessanis akkas ta'uu danda'a laata. Yoo akkas ta'e akkamitti akka sirreeffattanu akkamitti Facebookni keessan namni baay'een nama biraas gahuu akka danda'u nama aadii keessan jala jiru friendii keessan ta'e qofatuyyuu suuraa keessan tokko arguu danda'a jechuudha. Waan isin post gootanu furmaata isaa isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu Facebookiin seera isaa guutuudha kan inni barbaadu jechuudha. Egaa mee barumsa keenyaa gara barumsa keenyaa
yoo deemnu amma Facebook kiyya keessan seenaa. Facebook kiyya keessan seenaa jechuudha. Akkana of jalan seenaa. Fakkeenyaaf mee addummaa isaa asumatti ta'e ilaallu jechuudha. Waan amma isin agarsiisaa turee fi waan hamma kiyya jalatti ilaala addummaa isaa jechuudha. Baay'ee wal adda jechuudha. Kiyya public irra jira jechuudha. Geengoo irra jira jechuudha. Kan silaa garuu nama lamatu mul'ata jechuudha. Akkuma argaa jirtan bakka kanatti kun bakkatti kana. Kanaafuu Facebook keenya maal gochuu qabna? Akkamitti bareeffachuu qabna? Kan jedhu namni baay'een keessan barumsa akkana hin daawwattanu rakkoon keessan. Namni yoo gaafatee bare namarraa hubata baras jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun sirreeffamaadha jennu. Amma kan yoo kana sirreeffamaadha jechuudha. Akkanatti namni baay'een ishee argachuu danda'a jechuudha. Amma saniifuu keessan akkamitti jira akkamitti keenya akkas ta'uu danda'e warra jettanii fi kunoo akkas godheen isin agarsiisa kiyya jechuudha. Amma kiyya akkas godheen isin agarsiisa bakka nan tuqa. Amma ilaalaa jechuudha. Amma addummaa isaa ilaalaa. Amma akka silaatti na godhee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Akkanatti jira jechuudha keessan. Osoon akkanatti gadhiisee dhiifama. Taalota nu qabdee jirti. Egaa kunoo hamma akkanatti jira jechuudha. Ankiyya kana nama friendii koo ta'e qofatuyyuu waan posti godhee arguu danda'a jechuudha. Akkanatti waan postate kana jechuudha. Egaa gara publikiitti hogguu waa postatuudhaaf yookiin suuraa isa ta'uu waan adda addaa postatuudhaaf hogguu jettanu bakka kana tuqxanii ilaaluun dirqama jechuudha. Bakka kana adda baafachuu as tuqxu san booddee ishee kana tuqxu ishee kana gadi tuqxu jechuudha. Amma friendis qofa jira jechuudha. Ammaan kiyya akkuma ilaalaa jirtan kana friendis jedha. Friendii koo qofatu na arguu danda'a waan postatu jedhaa jiru kana. Saniifuu public namni hundi na arguudhaan yoon jedhe garuu sanumaan gadi tuqaa jechuudha. Bakkuma friendis jettu gadi tuqne. Egaa addummaa isaa ilaalaa. Asitti friendis jedha. Gaaratti garuu public jedha jechuudha. Isa kanarra akkana keessaniituyyuu gad tuqaaftaniituyyuu duubatti deebitu al tokko jechuudha. Akkana duubatti deebitu san booddee seef isheetu kana argitaniitu ishee gadi tuqxu jechuudha. Akkanatti amma ni balleessa jechuudha. Ankiyya argitanii deebi'ee jira jechuudha bakka isaatti. Akkuma ilaaltan amma isarra kaa'ee isin agarsiiseen ka'e jechuudha. Amma immoo deebi'eetii jira jechuudha. Publikiirra jira jechuudha. Egaa mee Facebook ni keenya rakkoo kana hundarra immoo karaa gabaabaadhaan Facebookiin keessan seera isaa yoo guutame malee waa tokko isin fayyaduu hin danda'u jechuudha. Egaa akkuma kana tuqnee siitingii keessa seenuu qabdu hundi keessan akkuma ilaaltan kana waa baay'ee banuu barbaada. Facebookiin kan cufamu jira, kan banamutu jira, waa baay'eetu jira waan ta'eef walumaan ilaalla jechuudha. Erga siitingii keessa seentaniin booddee ishee gara macarrashaa jirtu kana gadi tuqna. Ishee awwaala irratti argamtu jechuudha. Dhiifama natu dogoggoree ishee osoo hin taane kunoo bakka kana tuqna jechuudha. Bakka kana ilaalaa jechuudha. Meeqaffaa irratti argama? Baay'ee jaafaa torbaffaa irratti argama. Kunoo akkuma ilaalaa jirtanu ishee kanatti fayyadamna jechuudha. Erga ishee gad tuqaafna akkanatti. Amma keessa seenee jira. Seera Facebookii as keessatti guuttanna jechuudha. Ulaagaa isaa waan inni barbaachisu hunda
Egaa asirratti amma ankiyya kuni egaa bakki kun bakka poostiiti. Poostii jechuun wanti aan poostatu kun kun akkuma dubbisaa jirtan asirratti gadi hin tuqamee gadi tuqeen seenaa. Kun publikiidhaatti jechuudha kan inni argamu bakka ammaatti. As keessaa isinan bahaa. Kan gadi aanutti isinan naqa jechuudha. Kanatti isinan seenaa. Kunoo publikiidha jira jechuudha. Lama kunoo gadis ni jira. Kunoo iddoo kanattis ni irraanfatina. Bakka kanattis publikiidha ta'uu qaba jechuudha. Keessan yoona keessan jechuudha. Namni hin beekne jechuudha. Yoona asirratti argama jechuudha. Bakka kanatti argama yookaan immoo bakka kanatti argama jechuudha. Friendiin qofti akkasii daawwatu jechuudha waan itti poostatu waan adda addaa. Egaa kunoo asirrattis jira. Baay'eetu jira jechuudha. Irraan gadii kana hundaayyuu public gochuu qabdu jechuudha. Kun hundiyyuu public ta'uu qaba jechuudha. Hundi keessanuu baruu qabdu. San booddee poostiin keessan wanta adda addaa nama bira gahuu danda'a jechuudha. Egaa bakki kuni taagiidha. Akkuma ilaalaa jirtan kun bakki kuni taag kunooti. Erga dudduubatti deebitanii jechuudha al tokko. Sumammaa wal biratti argamu jechuudha. Egaa taagiidha kunoo waan adda addaa asirra jira. Taagii namni natti gochuu dhiisuu kan jedhu as keessa jira jechuudha. Ofirraa dhowwuu ni dandeessu yoo barbaadan off gootanii yoo barbaadan on gootanii jechuudha. Egaa bakki kanas friendis ta'uu qaba. Hin irraanfatina. Haala kanaan sirriitti duuka deemtanii ilaaltu taanaan Facebookni keessan nama baay'ee bira gahuu danda'a jechuudha. Kunooti as keessattis kanarra ilaaltanii godhachuu dandeessu jechuudha. Kun sirreeffamaadha waan ta'eef. Egaa akkasii Facebookiin keessan illee gubachuudhaaf hin sardamu jechuudha yoo seera isaa akkanatti guutamee jiraate jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakki taagii kunooti. Waa baay'eetu jira. Waan asirratti argaa jirtan ofii waan godhamee jiru waan adda addaa. Anamma utuun taagii kiyya banuu barbaade namni natti haa godhu. Utuun barbaade kanaan banaa jechuudha. Namni natti godhus na jala seenuu hin danda'u jechuudha. Amma cufeen jira waan ta'eef. Akkasii kana sirreeffachuu qabdu hundi keessanuyyuu. Barumsa kana caalu immoo waan Facebookiin barbaadu waan adda addaa isin biraan hin ga'a jechuudha. Kanaafuu subscribe godhachuu hin dagatinaa hundi keessanuyyuu. Akkasin asirraa hubattanuu abdii guddaan qaba. Yoo isin beektan beekaa taanaa yoo isin barattan yoo baranne qaroomna jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuyyuu kana gochuu hin dagatinaan jedha. Egaa like gochuu hin dagatinaa, share waliif gochuus illee hin dagatinaa. Egaa barumsa baay'eetu jira bakka kanarratti. Isinin barsiisa jechuudha. Kan lammataa argachuudhaaf yoo subscribe godhattan iyyuu isiniif yeroodhaan wanti nuti hojjedhee gadhiisu isin bira gahuu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf Facebook kiyya subscribe gochuudhaaf hamma asirratti argama subscribe. Kanatuun abbaa kana subscribe godhadhee hamma godhadheen jira. Akkuma ilaalaa jirtan jechuudha. San booda mallattoo ishee kana naa fida harka mirga kiyyaatti. Nin tuqa gadi. Hogguun tuqu isa kanarra kaa'achuun qaba jechuudha. All seedu kanarra dha'uun qaba. Isarra kaa'attaniinaan wanti namtichi kun gadhiisu yeroodhaan na bira gahaa jechuudha. Kanaafuu yaada qabdan koomantii jallattis barreessuu ni dandeessu. Akkasii kanaafuu hundi keessanuyyuu wal jajjabeessuun dirqama keenya waan ta'eef jajjabaadhaa nus jabeessaa galatoomaa.
horaa bulaa.